Akka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya FIB irraati kun qophii dirree yaadaati. Qophii dirree yaadaa keenya ka har'aatiin waa'ee lixaa Oromiyaatti nagaan dhabamuu fi lammiilee nagaa irratti dhiibbaan qaqqabuu irratti fuulleffannee qabsaa adda bilisummaa Oromoo keessumaayyuu qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ammoo gameeyyii qabsoon yaadattu keessaati tokko kan ta'an Koloneel Gammachuu Ayyaana wajjiniin turtii kan taasifnu maarree isinis bakka jirtanitti nu daawwataa yaada qabdan immoo karaa bilbila istiidiyoo keenya nu biraan gaa nu waliin turaa isiniin jenna. Tolega Koloneel hunda dura yeroo keessan qaalii nu kennitanii as istiidiyoo keenyatti nuuf argamuu keessaniif ulfaadha isiniin jenna. Ulfinaan dhabiina. Tolega ta'u kallattumaatiin gara mata duree irraaf qophaafannetti darbuudhaaf qabsoo dheeraa booda uummanni Oromoo waggoota lamaan as baay'ee erga miidhamaa ture booda mootummaan ce'umsaa dhaabbatee yeroo ammaa kana biyyattiin gara nagaa fi tasgabbiitti akka deemtu ta'u kan immoo fuulli ishii gara misoomaatti akka deeffattettidha namuun kan quba qabu. Haa ta'uuti garuu ammoo Oromiyaa irra keessumaayyuu immoo lixa Oromiyaatti ammayyuu ergasii kaasee hanga ammaatti irra guddoodhaan isa duraa caalaa lammiileen dararamaa jiraachuutu mul'ataa jiran haala kan akkamitti ilaaltu laata isin? Inni kun gaafa fincilli uummata dargaggoo Oromoo qeerroo qarree keessumaa uummata guddaatu faana jira miidhaa roorroo bara dheeraa mootummaa Ihaadig OPDOdhaan irra ture gatii guddaa kaffalee jilbeeffachiise. Isa kana qaamoleen garamitti bahaa jedhanii hordofaa turan hedduu. Jaarmiyoolee siyaasaa Oromoo kan hin ta'in biyyoota ollaa dabalatee asirraa faayidaa ilaallatan qaban hunduu. Yeroo mootummaan Ihaadig kun dadhabu Oromiyaarraa maal arganna faayidaan keenya maali? Inni itti aanu maal ta'a jedhee ka hordofu qaama hedduu ture. Fagoo irraa faranjoonni tu nafiin jechuudha. Yeroo kana mootummaan akka hin taanetti caccabee dadhabee qeerroo qarreen fincilli uummata suni boca tolfatee hooggana mataasaa tolfachuu dadhabe. Sababa sanaan vaakiyuumiin tokko dhalate. Banaan tokko dhalate. Isaan mootummaa uummati bakka buufate miti. Asiin immoo uummati qabsoo fidee bakka tokkoon ga'ee mootummaan hin jiru, mootummaan jabaan. Uummati immoo Ihaadigumti irraa bu'uu isaatiin, injifachuu isaatiin qofa baay'ee gammadee dhuguma baay'ee nama gammachiisa. Injifannoo guddaadha. Biyya baay'eetti ka ta'ee hin beeknedha. Barataan harka qullaa waggaa 3-4 nuffii tokko malee waraana humna guddaa qabu dura dhaabbatee injifachuu jechuun injifannoo guddaadha. Faayidaa guddaatu irraa argame. Qaamoleen akkanatti sochii kana eegaa turan kun eenyutu mootummaa Abiyyi fa'itti dhiyaatee qabata ka jedhutu dhufe jechuudha. Eenyutu dhuunfata ka jedhu. Abiyyi fa'aa jaarmiyaan qaban. Ihaadigidha. Ihaadig diigame akka fiiger kan nama dhuunfaatti dhufanii mootummaa qabatanii jaarmiyaa jedhamuun qaban. Jaarmiyaa tolfatanii maatuun qaban. Akkasitti kana keessaa faayidaa irraa argatu kan Oromoof immoo kan hin taane bara dheeraa lafti Oromoo kun harkasaa galfachuu Oromoo gabbaarii godhee itti fufsiisu warra hedduutu mootummaa Abiyyi fa'aa dhuunfate jechuudha. Mee as keessatti akkuma isiniyyuu jettanii qabsoo uummanni Oromoo akkasumas immoo jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo yeroo garaa garaatti abbootiin wal harkaa fuudhanii taasisaa turaniitiin duuba qabsoon qeerroof qarree Oromootis kurfaa'ee mootummaa wayyaanee ofirraa galagalchee yeroo wayita dhufan Dr. Abiyyi faan obbo Lammaan faan ijoollee Oromoo waan ta'aniif uummanni hunduu akkasumas illee isinillee akka dhaabaatti Eertiraadhaatti gammaddanii dhuftanii uummanni as magaalaa Finfinnee keessatti isin simateera gammadee. Haa ta'utii faallaasaa inumaayyuu Oromiyaa keessatti isaa booda nagaan waaraa hin dhufa se'ee namuu yeroo gammadaa jirutti yeroo sanarraa kaasee
ammayyuu lammiileen nagaa irra guddoodhaan egaa naannoo Gujii fi Booranaa akkasumas immoo hamma ammaatti immoo lixa Oromiyaatti dhumaa jiranii. Waraanni bilisummaa adda bilisummaa Oromoo dhimma kana mee akkamitti ilaala akka dhaabaatti? Isan siif himaa jira gaafa dura akkuma tuu jette adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaa'uu otoo fedhuu mata jabeenya wayyaaneetiin kan nagaa keessaa dhiibame. Yeroo hundaa iyyaa lallabaa ture nagaa wayyaa akka jedhu garuu immoo bakka qaamni sadaffaan jirutti haasofnaa akka jedhu. Qaama sadaffaa sana ka dhiifnee fi ijoolleen keenya waan taateef. Ijoollee keenya nutti dhufe Lammaafaa, Dooktar Warqineefaa, Abiyyi fa'itu dhufe. Amma qaamni sadaffaan nun barbaachisu jenne bari uummata qofa miti nutuu ni gammanne. Adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana qabsoon isaa karaa nageenyaa moo karaa waraanaati? Karaa nagaati. Isa gaafa duraatan sitti himaa jira. Ammayyuu karaa nagaati. Adda bilisummaa Oromoo waraanaan qabu amma. Waraanarraa warri amma lixa Oromiyaatti mootummaa wajjiniin wal dhabdee uumanii gidduutti lammiileen dhumaa jiran garuu ofiitiin waraana bilisummaa Oromoo hin jedhu. Eeyyeen waraana bilisummaa Oromoo turanii mata jabeenya mootummaatiin araarri milkaa'uu dadhabee bosonatti hafe. Amma garuu adda bilisummaa Oromootiin hin hoogganaman. Isaan miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo miti? Amma miti. Mee kana gidduutti lammiileen nagaa dhumaa jiruuniin kanneen ijoolleen dargaggoonni qeessana jiraachuu hin dandeenye hojiin daldalaa hojiin qonnaan bulaa adda citee jira isinis akka quba qabdan adda bilisummaa Oromoo kana akkamitti ilaala? Vaakiyuumii uumame sana keessa banaa uumame sana keessa eenyutu maalan argadha jedhee warra dhimma Oromoo kana hordofaa turetu ture isaan keessaa kan mootummaa Abiyyi kana akka jaarmiyaatti hoogganaa jiru amma biltsiginnaa ta'e warra lafa Oromoo kana bitee gurguree Oromoo gabbaarummaatti hambisuu danda'udha. Isaantu duulchisaa jira waraana. Eessaa akka akuni seenaa tokkoon sitti hima. Waggaa 7 dura Asmaraatti Tasfaayee Gabraab namichi waa barreessu sun hiriyyaa kooti. Nama G7 tokko wajjii walitti na fide. Namichi G7 kun dookumentii tokko natti kenne. Dookumentiin kun mootummaa Eertiraaf kennameera. Karaa aanaa gomas mootummoota Awurooppaaf kennameera. Itoophiyaan uummata miiliyoona 12 qabdii jedha. Uummati miiliyoonni 12 kuni Oromummaan himatuu jedha. Amaarummaas hin himatuu jedha. Tigrummaa walaayitummaan himatuu jedha. An Itoophiyaadha jedha. Qabeenyi Itoophiyaa harka warra kanaa jira. Beekumsi Itoophiyaa harka warra kanaa jira. Saayikooloojii biyya Itoophiyaa bulchuu qabu. Abaa'oon warra kana injifachuu hin danda'u. Kanaaf mootummaan Eertiraa akkanumaan dadhaba gargaaruu mootummaa jaarmiyaa kana ka jedhu waajjira adda bilisummaa Oromoo Asmaraa jiru cufsiisuuf, Waashingiteen jiru cufsiisuuf, deeggarsa Awurooppaa jiru cufsiisuu fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo paaspoortii biyya biraatiin akkan sossoone gochuuf qabsaa'aa turan. Uummanni Itoophiyaa miiliyoona 12 qabaa jedha. Nuti aniifati miiliyoona 100 ho'i beeknaa miti. Isaan 12 qabnaa jedha. Warri kun qubattoota warra lafa Oromoo irratti lafa Oromoo gurguraa turanii Oromoo bitaa turan. Mootummaa kana warra kana dhuunfata jira. Abbaan dookumentii sanaa warra Gimboo Sabaatti. Warra G7. Warra G7. Warra Gimboo Sabaatti. Isaantu Wallagga irratti miti. Atillee dogoggoreen namni biraallee dogoggoraa jira. Oromiyaa irratti labsame lolli. Maaliifi Wallagga firoontiidha. Lolli biyya hundaattu ka argame yeruma tokkotti bakka hundaatti lolan banan. Atse Teediroos faashisti Teediroos dura yeroo lola banu Walloo irratti bane waraanni Warqituu milkaanii diina isaanii gombisan. Oromiyaa biraatti darbuu waan dadhabeef waan du'eef hafe malee isa cabsee Oromiyaa dhuunfachuuf. Atse Minilik gaafa aannolee lolee Arsii jira lolli malee lafa hundarra hin jiru. Gaafa Calanqootti ce'u biyyi biraa nagaan. Weerartoonni dhiifama kun kana kan jennuu fi dhugaadha akkasiin jettanii gareen kun giddugaleessa Oromiyaa keessas qubatanii jiru. Gujii akkasumas immoo Booranaa fi Sololotti illee hafaniiru jedhamaniin. Lixa Oromiyaas akkasuma jiru jechuudha. Lixa Oromiyaallee bakkee garaa garaa jiruun. Haa ta'uti yeroo baay'ee warra giddugaleessaas haa ta'u warra iddoo biraa jiranirra dhiibbaan kan irra jiru Oromoo lixa Oromiyaa jiraaturra waan ta'eef namuu gara sanatti kan fuulleffate. Haa ta'uti mee waraanni bilisummaa isaan gaa waraana bilisummaa Oromoo waan ofiin jedhaniifidhaaniin. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo kanaan dura miseensonni isaa isaanuma kana turaniin haala kanan tasgabbeessuu ni danda'a beekaa callisanii ilaaluu warri jedhan jiru. Isin maal jettu kana? Dura
Amma quunnamtiin bilbilaa fi intarneetiin jiru miti lafa kana. Namni torbee lamatti dhufee fira argina, maatii argina, hiriyoota argina. Baatii tokko guutuu kana lolli waraana bilisummaa Oromoo dur bosonatti hafee fi waraana mootummaa gidduutti ta'e hin jiru. Sigalee ka amma sababa suni beekte akkuma niwukileerii Iraaqi. Akkuma Joorji Buush Iraaqiin kan lolaa jiru waan niwukileeriin jiruu fi jedhe sana malee lolli haga yoonaa waraana gidduutti ta'e hin jiru jedha uummati dhufee nutti himu. Sigalee uummatarraa dhageenya. Garuu uummata nagaa warra fudhachuu barbaaduuf kenna. Amma isa dhagaa dubbiin warri mootummaadhaa yookaan immoo iyyuu koomaandi poostiidhaan naannichi kan buluun warri waraana jiru kun egaa warri mootummaa garee kanaatiin shiftaa jedheetudha kan inni moggaase. Isaantu dhufanii gabaa keessattis haa ta'u bakkeewwan hawaasni walitti qabamutti boombii dhoosu. Wayita kana isaan kun immoo warri humna waraana kan mootummaa warra kana qabuuf jedhanii ijoollee nagaa yookaan immoo lammiilee nagaa warra jedhaman wayita isaan ajjeesan. Isaan sunis immoo garee mootummaa warra biiroo hojjetan yeroo isaan ajjeesantu mul'ataaniin. Garee kanas maal jettu mootummaan shiftaadhaa dheedhanii jiraaniin dhuguma shiftaadha jechuu dandeenya. Mootummaan maqaa fedhettaa baasu hin beeknu nuti maqaa fedhetti kennuu danda'a. Kanaan dura simeeran warri moo'ee warra moo'ame maqaa adda addaatti itti baasa. Shiftaa jechuunis hattuu jechuunis shororkaasaa jechuunis hin baasu. Kabaasu araara jenneeti yaadna. Karaa biraa nagaa biyya sanaa tasgabbeessuuf eeguun dirqama mootummaati malee nuti shiftaa isaan jedhan sana irraa eegnu. Inni magaala seenee nama ajjeese yeroo ta'e gaafatamaan mootummaadha. Sigalee uummati suni buna gurguree warqii gurguree shiftaa sana hin gabbaru mootummaaf gibira kenna. Gibira akka kennuufi nagaa olee buluufi. Qeensa akka eegamuuf, dallaansa akka eegamuuf, ijoolleen nagaadhaan akka barattuuf. Ka eegnu nuti ani mootummaan amma jala bulu kanan eega. Isin nama bilisummaa Oromoon akka hin miidhamneef akka lamuu qeessaatti hin duuneef qabsaa turedha. Haala kana gidduutti raawwatu kan akkamitti ilaaltu kolonel? Haala gidduutti jiru kana uummata keenyatti muudhaa dandeenya. Ambiraa homaa gochuu hin dandeenyu. Uummati keenya kana fixachuu qaba ofirraa. Gatii barbaade kaffalee karaa nagaa. Karaa nagaa mootummaa kana irratti dhiibbaa barbaachisaa ta'u gochuu qaba. Sigalee gaaf tokkotti mootummaa kana dirqisiisuu danda'a. Oromoon humna qabu harma nagaa yoo itti dhimma ba'e lafa raasee galaana dhimbiibuu danda'a. Humna isaa kana beekuu qaba. Humna isaa kana. Oromoon kuboota utuu gaaf tokko Finfinnee dhiisuu dhabe. Killee timaatimii utuu dhoowwate mootummaa kana hudhee waanuma inni barbaadu murteessisuu danda'a karaa nagaa. Oromoon humna isaa beekuu qaba. Maaliif lolli kun soba Oromiyaa irratti labsame wal arga irratti miti. Kan inni wal fakkaatu niwukileerii Iraaq waliini. Erga Iraaqiin diiganii booda warri Ameerikaa niwukileerii sana dogoggorree hin jiru jedhan. Amma as keessatti wanti uummanni illee nama hundatti gaafatee jiru warri biyya kana bulchan yeroo ammaa kana Oromoo ta'uudhaan immoo kan beeku biyyis addunyaan illee akkasitti quba qabdiiniin. Warri laga keessaatii waraanis ijoollee Oromootiin. Warri ajjeesas Oromoo, warri duus Oromoo gidduuttis kan du'aa jiru haadha Oromootiin. Kana adda bilisummaa Oromoo akkamitti ilaala? Homayyuu waan haaraa maaltu jira? Qusee dinagdee hafte Goorgis bara Oromoodha. Goobana Daachee Oromoodha. Hasan Dhaammeetiin gabaa Kamisee keessatti fannise bara Jeneraal Abbabee Gammadaati. Sigalee ijoolleen Oromoo bara 27 akka baalaatti ka harca'an bara OPDOdhaan. Amma waan haaraa waan ta'e himtu hin jiru. OPDOon kaleessa TPLFtu akka barbaadeetti argachaa tureniin. Har'a immoo warri PPdha warra laga jiruuf ispoonsara kan godhu TPLF jechaa jiru. Isin kan akkamitti ilaaltu? Anoon beeku ragaa qabaatan adeesse. Isiniin dabalatee Maqalee deemaa turanii jechaa turan. Maqalee maal ta'uun deeme? Gaafa lolaan an deeme gaafa nagaa maaltu na dha'u? Kaleessa diina waan turanii fi diina ofii wajjin hojjechuun Oromoo qabsaa'u tokko irraatiin gaafa lolli baadimmee seenu birgeedii koo dura kaseen hin jiru beekte gaafa nagaa Maqalee deemuu maaltu na dha'u? Isaan wajjiniin diina ta'utti beeka Oromoon ka beeku humna waraana adda bilisummaa Oromoo fi Tigraay waliin moo? No TPLF fi adda bilisummaa Oromoo waliif diina ta'utti beeka. Maal jennaan kaleessa gaafa Oromoon qabsoosaa kuunfatee fide kan malatti malee biyyaa baase kan ijoollee Oromoo maqaa baa'uutiin hidhaa ture. Kan ijoollee Oromoo iddoo meeqatti itti taphachaa ture. Isiniin illee kan biyyaa baase TPLF-dhaani. Warra kana wajjiniin TPLF miti Ihaadig OPDO Bi'aaden ta'uyyuu Ihaadig koo kan bulchaa ture TPLF-dha. Miti olaantummaa TPLF-tiin bulaa turan Ihaadig. Elaasitti gaaffii mooraaliif gaaffii seeraatu jira. Biyya Oromiyaa jedhamu kan akka bulchaa ture OPDO. Sigalee
ana miti jedheen beeku gaaf tokko yoo ati amma OPDO miti lakkii naan jettate malee. Ihaadig ka jedhamu jaarmiyaalee afur irraa ka ijaarame TPLF, BADN, OPDO fi warra dheede. Seeraan immoo akkasumadha. Garuu gochaadhaan TPLF olaantummaa fudhatee maqaawwan OPDO, BADN, dheedeen jedhan kana hundeesse fakkeenyaaf OPDO qabatee Oromoo cabsaa ture. Isiniin dabalatee nuun ijoollee warra reef dhalate dabalatee mana barumsaa keessatti nu hidhaa kan dabdabsiisaa ture. Maqaa OPDO kan qabatee TPLF akka ta'ettidha kan herreegamu. OPDOnis har'a gaafa ODP ta'anii PP ta'anis kan isaan odeessanii kan Oromoo miidhaa ture maqaa Ihadigiitiin TPLFdha jedhuuni. Warra kana wajjiniin dhaabachuun akka salphinaatti ilaalu isaan har'a. Dhaabbanni amma waan lama sitti maa jira. Tokko dubbiin dhugaa ta'uu qabaadha. Soba ta'uu hin qabu. Oromiyaa ka gurgure OPDOdha. TPLF ittaa gurguru naftanyaa ittaa gurguru. Ka araaramnee dhufne Ihadig waliin. Ihadig keessaa tokko TPLF. Dhiifamni yeroo godhamu walumaan. Sigalee nuti har'a OPDO bilisa baafnee walaba goonee BADNin walaba goonee dheedeniin walaba goonee TPLF qofa yakkama mooraaliitti goonu hin qabnu. Yakkamtoota hunduu. Waan hariiroo jedhamu immoo hariiroo homaatu hin qabu TPLF waliin adda bilisummaa Oromoo. Soba kanaan dura deddeebisee miidiyaa biraa irratti meera. Inni kuni eenyutu shoror keessaa jedhe. Tariitii yeroo isin dhiyeenya kana mana sirreessaa seentanii turtanii warri barruuwwan garaagaraattis akkasumas immoo warri PPs kan isaan akka sababaatti keessa kaasaa turan achi dhaqanii turanii isin jedhanii turan. Kana irraan deebi'a dhaggeeffannee too ta'e yoo ni barbaachisa ta'e ani achiin dhaqne dhaquu kan dhowwu hin jiru seeraan. Tigraay dhaquu seeraan kan dhowwu hin jiru. Itoophiyumadha biyyuma keenyadha garuu asmaraatiin dhufe achiin nan darbe. Karaan immoo waan biraan jiru. Otu jiraateyyuu achiin dhufuu nan danda'a. Eenyu na dhawu achiin dhufu. Kan warra warri PP rakkoo Oromiyaa keessatti uumamaa jiruu fi warra TPLFtu sponsor gochaa jira. Warri laga jiran illee kan isaan sponsor godhu isaanidha jiran kan isin akkamitti raabtu. Maaliif Tigraayitti hin duularre wallaga qofaatti maa duulan? Beeku yoo ta'e Tigraayitti maan duulan? Maallaqaan deeggaramaa jiru. Tigraayitti maan duulani bakka maddisaa achi yoo ta'e maa Tigraayitti waraana tokko erganii hin ilaalan. Sigale? Tokkoffaa seenaadhuma keessatti addi bilisummaa Oromoo eenyuttuu maxxanee hin beeku maxxantuu miti. Sigale? Lammaffaa warra Tigraay waliin hojjechuuf Oromoo eeyyamsiisuu qaba. Sigale? Eeyyama Oromoo gaafata akka mooraalittis akka dhugaattis. Isa bosona jiru immoo isa bosona jiru kana yoo ta'e immoo addi bilisummaa Oromoo dhimma isaa miti Tigraay gargaaree dhiise. Isa bosona Wallagga jiru Gujii jiru TPLFtu gargaara yoo jedhama ta'e nuti quban qabnu kana hin beeku. Asirratti ijoolleen laga jiran warra amma waraanarra jiran jechuudha. Baay'een isaanii miseensa adda bilisummaa uummata Oromoo turan. Miti ijoolleen isin guddistan ijoolleen isin qabsoo barsiistan haala kanaatiin lubbuun isaanii yeroo darbu yookaan immoo yeroo isaanii fi mootummaa gidduutti Oromoon dararama biraatiif kaadhimamu isin akka adda bilisummaa Oromootti itti gaafatamummaa qabdanii. Akka adda bilisummaa Oromootti waan gochuu dandeenyu hin qabnu Oromootti lallabuuf immoo malee siin jedhe bara. Amma nuti karaa nagaatti qabsaa'aa jira. Kan gochuu dandeenyu waanni kuni durumaa akka bosonatti hafan ka godhe mata jabeenya mootummaa kanaati. Kun immoo ittiin qabatanii Wallagga cabsuu Oromoo cabsuu fi darabeedhaan amma Wallagga fakkaataa firoontii tokkodha akkasumatti Oromoo cabsanii lafasaa irraa fudhachuu fi nagaan kun akka milkoofne ka godhe Dr. Abiy fa'iin dhiibe nafxanyoota waan dhumate waan walii gallee fixan qawwee hiikannee galla jenne sababa ittiin Oromiyaa kana weeraran lola nagaa akka inni dhabu akka inni hiyyoomu gochuu waan barbaadanii nama gaddisiisa. Amma garuu nuti ka gochuu dandeenyu dhimma kana Oromoo waliin karaa nagaa lolli kun dhiibbaa barbaachisu taasisnee akka dhaabbatu gochuu isa mootti jira. Nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Garuu immoo gatii guddaa kan itti kaffalu kana booda Oromoo qofa miti. Saboonni biraas darbee ollaan Itoophiyaa biyyoonni ollaa Itoophiyaa ibidda kanarra ni gubatu. Ibiddi kun isaan gubu. Oromoo qofa hin gubu. Kan caalmaatti miidhamaa jiru Oromoodha. Kan ajjeesaa jirus Oromoodha. Humni waraana Itoophiyaadha. Baay'ee isaa kan qabu misoomni isaa ijoollee Oromoo ta'uudha. Nanuu kan quba qabu.
Achi keessaas immoo waraanni bilisummaa Oromoo ofiin jedhu isaanii ammallee ijoollee Oromooti warri gamanaa du'anii gidduutti ijoolleenis namuu kan miidhamaa jiru Oromoon gidduutti miidhamaa jirus Oromoodhaaniin. Addi bilisummaa Oromoo immoo gaafa Eertiraatti waadaa galeerraa kaasee ergasiis gaaddisa Oromoo jalattis kanaa booda mootummaa Itoophiyaa wajjiniin wal lola hin qabnu nuti qabsoo karaa nagaa gaggeessina waliin lolla malee waliin lollu jedhameeti. Waraanni kun immoo miseensota keessanidha kana keessa jiru ammayyuu. Egaa kana gidduutti addi bilisummaa Oromoodha rakkoo kana furmaata laachuutuu danda'u callisee warra jedhan jiru. Isin maal jedhu? Fakkeenyaaf maal tokkoffaa miseensa keenya turan malee amma miseensa keenya miti nuti quunnamtii hin qabnu. Kana godhaa kana dhiisaa jechuu hin dandeenyu. Dhaabni deddeebisee akka himetti hordofteettoo ta'e waraana kana booda abbaa gadaaf Oromootti dabarseeraa jedhe. Kana jechuun ati keessa jirta dhimma waraana kana. Abaa'oon sitti kenneera. Qooda keessaa qabda akka Oromootti. Si galee? Addi bilisummaa Oromoo qofaatti dhimmi isa ilaaluun jiru dhimmi waraana bosona jiru kana akka Oromootti isa ilaala. Akka Oromootti na ilaala. Akka Oromootti immoo waraana kana bosonatti dhiisanii lola irratti labsuun cubbuu. Haguma ati qooda qabduun qooda qaba. Na hubattee? Cubbuu. Ka barbaadame immoo waraanni kun bosonatti hafee sababa ittiin Oromiyaa irratti duulanii Oromoo kana lafarraa fudhatan barbaadaniiti. Sababni waraana kana bansiisu homtuu hin jiru. Haa ta'uuti ammayyuu waraana gidduu lolli hin jiru. Akkan sila sittime kadhumaa jiru uummata. Sababa namni ati karaa irratti ajjeefamte sababni kamuu fudhatama hin qabu. Namni si ajjeese sun yakkamaadha. Waan waraanni sun achi jiruuf uummata fixee jedhanii himachuun seera birattis mooraalii birattis fudhatama kan qabu natti hin fakkaatan. Yakka. Otu uummata fixuun aangoo irratti nama hambisa ta'e gaafa dargiin shi'ibitti Eertiraatti uummata nagaarra kan magaala tokkorra jeneraal Kaasee Camadaa taankii oofu bilisummaan Eertiraa hafa ture. Gaafa dargiin Tigraayitti Haawuzenitti xiyyaaraan gabaarratti uummata 2,000 wayi fixu waan TPLF fidhumata ture. Akkasitti injifannoon hin dhufu uummata fixuudhaan. Si galee? Otu uummata fixuudhaan hafa ta'e gaafa fincila Baalee, fincila Raayyaa, gaaffiin Oromoo ukkaamame achumaan hafa ture. Uummata fixuudhaan injifannoon hin jiru. Dooktar Abiyyi akka jedhetti ajjeesuun mo'amuudhaa jedhe. Amma otuun isaan ta'e aangoon gadhiisa mo'amaniiru. Ajjeesaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaa kan inni qabsaa jiru uummata akkasitti qeesaa irratti du'aa jiru kanaaf maal gochaa jiran? Homayyuu gochuu hin danda'u. Dhugaasaa falmaa jira. Dhugaasaa baasaa jira. Uummata Oromootti lallabaa jira. Si galee? Lolli irraa dhaabbatu jechaa jira. Miseensota isaatti deeggartoota isaatti uummata Oromootti lola kana waliin taane dhaabuu qabnaa jechaa jira. Kan kana mootummaa wajjiniin taatanii lolli kun akka dhaabbatuuf dhiibbaa uumtan hin qabdu. Mootummaa waliin warra maaliif isaan olaantummaa seeraa kabachiisa akkuma seeraatti waan ta'eef mootummaa wajjiniin ka jedheef. Maal jechuudha olaantummaa seeraa jechuun? Olaantummaa seeraa biyya tokko keessatti ka kabachiisu aangoo kan qabu mootummaadhaami. Isin ammoo karaa nagaa qabsaa jirtu filannoo dhuftu yoo injifattan biyya kana bulchuudhaaf deemaa jirtuniin. Isa dura garuu kan dursu nagaan Oromoodhaatiif kamuu qaba. Oromoon qeesaaratti kabajamuu qaba. Oromoon ka isinillee hundi keenya Oromoo kan ta'e hundiyyuu qabsaa fi turu warri amma bulchaa turanis Oromoo qabsaafna kan jedhani yoo Oromoo qeesaatti nagaa ta'e yoo mirgi dhala namaadhaa kabajamedhaani. Kanaaf warra nagaa kabachiifna jedhu wajjiniin dhiibbaa uumtanii akka rakkoon kun quunnamuuf wanti isin hojjettan jira. Warra nagaa kabachiisna jedhutu nagaa biyyaa booressaa jira jedheen sitti maa jira. Waliin hojjechootu hin ta'in dhiisii dhaabii jechuun nurra jiraata. Waliin hojjechuun kan danda'amu bari nagaa booressuu uummata nagaan jiraatu. Uummata qeesaa qotatee jiraatu akka inni hin qotanne akka inni gabaan dhaqne akka inni hin baranne mootummaadha bara. Mootummaadhaan kana dhaabii jettanii. Dhaabii jechaa jira. Dhaabii. In injifattani akkasitti akkuma Dooktar Abiyyuu jedhe ajjeesuudhaan uummata ajjeesuudhaan injifannoon hin jiru mallattoo kufaatii keessaniiti ni kuftu dhaabaa jechaa jirra. Uummata keenyattis kana jechaa jirra. Saba Oromoon ta'inittis ollaa Oromoo saboota adda addaa cunqurfamoottis kana himaa jirra addunyaattis himaa jirra. Bari amma waan seera kabachiisuu miti seera cabsee ka jiru mootummaadha. Komaandi poostii paarlaamaan labseera. Labseera Oromiyaa irratti hin labsine weerara. Lafa warri sila siin jedhe bar warri uummati Itoophiyaa miliyoona 12 jedhu
bara dhufu kana humnaan karaa bilisiginnaa mootummaa ta'anii seera mootummaa fooyyessanii laftaa gurguruu haa bitamu jedhanii shawwaa waggaa 5 keessatti binnee Oromiyaa lamatti kunnaa bahaaf dhiyattii warra jedhudha. Warra kanatu bari Abiyyi waliin lolanuu irratti labse. Beekumsaan saappoortii godhu, maallaqaan saappoortii godhu. Oromoon kana beekuu qaba, atillee beekuu qabda. Si galee na waraabuu qofa miti si gorsaan jira. Hubadhu. Dhagahuu qabda. Amma isin akka Oromoo tokkottis akka qabsaa adda bilisummaa Oromoo fi Oromoodhaaf qabsaa tokkotti furmaanni rakkoo kana eenyutu uumaa jira jettu furmaanni isaa maal jettu? Rakkoo kana ka uumaa jiru mootummaa. Warri laga jiru lola isa Oromiyaa irratti labsame kana ka labse mootummaa. Moo furmaata isaa fiduutti anis atis qooda mataa keenyaa qabna. Si galee mootummaan kun gorsa isa dhaga'u gorsuu isa dirqamu karaa nagaa dirqisiisuu. Si galee waan hin dhifneef yoo jiraate ibsuuf ifeessisa. Ani Oromoo ta'ee lafa Oromoo nafxanyoota waliin gurguruuf kan Oromoo fixu dhukkubsataadhaan jedha. Mootummaan rakkoo kana ka uumaa jiru ijoollee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bosonatti haftee dhaachaa jira. An nama fixaa jiru? Rakkoo kana kan ittuma hammeessaa jiru hawaasa keessas kan dhokataa jiree rakkoo uumaa jiru waraana bilisummaa Oromoo amma lagatti hafe yookaan immoo isaan gaa shiftaa jedhanii moggaasaniiru isaan kanadha jechaa jiruuni. Eenyu lagatti hambise? Maaliif hafan lagatti? Walii gallee ni gala waraanni jenne xumurannee dhufne maaliif lagatti hafan? Lagumatti hafuurraa jalqabee yakkamaan mootummaa kana akka lagatti hafan barbaade. Balleessaan qaban jettu warri lagatti hafan. Balleessaa tokkoyyuu hin qaban. Amma hin beeku. Mootummaan lammiileen jidduutti du'uudhaaf sababni isaanii. Dhaggeeffadhu. Amma waan isaan gochaa jiran hin beeku. Quunnamtii isaanii hin qabu. Dura garuu cubbuudhaan dhiibee gorsa nafxanyootaatiin kan alatti akka isaan hafan godhe Abiyyi fi Lammaa. Deeggarsa nafxanyootaatiin. Gochi isaan dhala Oromoo irratti raawwataa jiran waraana bilisummaa Oromoo ni beekna. Addi bilisummaa Oromoos qabsoo Oromoo keessatti gahee inni taphate ammas taphataa jiru ni beekna. Gochi isaan har'a Oromoo irratti raawwataa jiran garuu kanaatiin addadhaa jedha himata hawaasa. Egaa daataa haa dhiyeessanii nuti daataa qabna. Quunnamtii adda bilisummaa waraana bosona jiru sanaa hin qabnu. Uummata du'e daataa qabna. Uummata du'e. Erga baatii tokko as qofa erga wanni dhaame erga konneekshiniin jaam ta'e. Bilbilii fi intarneetiin cite nama 300 ol nama du'e eessatti du'e eenyu ajjeese daataa isaa qabna eenyu maqaan isaa ka jedhu isaan immoo daataa isaa fidanii yoo sinii kennaniiru ta'e yoo barbaadan fudhadhaa yoo barbaadan sinii finnanati yoo sinii kennaniiru ta'e immoo ragaa nu fida mootummaan kun asitti inni bosonaa sun ajjeeseera hin beeknu nuti ajjeese moo ajjeesine daataan nuti qabnu gahuuna kan waraanni mootummaa ajjeese qofa kan inni bosonaatu na ajjeese jedhe daataa kana nuti uummatarraa warra boo'ichataa irraa fudhatan. Qaamota mootummaa waajjirarraa akkasumas immoo warra aanaa fa bulchan kantiibota fa'aa du'aa turan isaanii. Eessaa yoom jechuudha? Eenyu fakkeenyaaf eenyu eessatti? Ani maqaa liistii isaanii qabannee garuu yeroo garaa garaatti mootummaan qaamonni bulchiinsa isaa laafuuf akkasumas immoo namoonni garaa garaa isaan warra amma shiftaa ittiin jedhu mootummaatiin ajjeesuu himataa tureeniin isaanis Oromoo madhaaniin. Dhiyeenya kana PR'n daandii Oromiyaadha deemee hojiif deemee achitti du'eera. Ani gama ragaa isaanii dhabus magaalota lixa Oromiyaa keessaa tokko keessatti namoonni bulchiinsa irra jiran ukkaanfamanii du'aa turan. Dhiyeenya kana namoonni haala kanaatiin magaalaa keessatti du'uu mootummaan isaanitti qabataa jiraniin isin kan akkamitti argitan? Isa erga waraanni bilisummaa Oromoo nurraa bahee adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo adda bahee ta'e hin beekne. Isa sana duraa garuu waraanni bilisummaa Oromoo siviilii ta'ee ka isa basaasu, poolisii ta'ee ka isa basaasu, kaabinee ta'ee ka isa basaasu ajjeesaa ture gaafatamas fudhateera. Ergasii araara gooneera. Isaanis nu ajjeesaa turanii nus ajjeesaa ture. Erga araarri ture ta'ee mootummaa araara sana guutuutti fudhachuu dadhabee adda bilisummaa Oromoo dirqamee waraana kana Oromoo fi abbaa gadaatti kennee as waan waraanni sun hojjetu hin beeku. Akka Oromoo tokkotti akkuma keeti. Waanuma ati beektu. Gaaffii goduraattas hin deebisa dhiifamu. Dubbii jabduun amma Oromoo hunda dhiibdee jirtu ijoolleen bosona jiran ijoollee Oromootiin. Kaduus Oromoodha jechuudha. Ka ajjeesaa jirus warra mootummaa keessaas haa ta'uyyuuti malee ijoollee Oromootiin. Mee akkamitti furmaata argattu kun?
Isa kana akka sirraa barbaada. Oromootu Oromoo lolaa akka jedhamu sirrii miti. Gaafa wayyaanes waraana Oromoo keessa Oromoon guute. Oromootu Oromoo lola miti. Sirna mootummaa tokkotu Oromoo lola. Gidduutti garuu Oromootu miidhama isa miti. Mootummaatu Oromoo lolaa jira. Mootummaan kuni Oromoo qaxarateera, Amaara qaxarateera, Tigraayin qaxaratee of keessaa qaba. Bakka hundaatti bakkatti Oromoon qofaasaa ta'ee waraana mootummaa ta'ee Oromoo lolu hin agarre. Amma kan hin jedhee ijoolleen laga jirtu ijoollee Oromooti. Namoota aman. Kaayyoon isaan qabatanis Oromoon akka hin miidhamne keessaa irratti kabajummaa akka qabudha kan odeeffamaa jiru kan sabaa himaalee garaagaraa irraa dhageenya. Uummanni irratti lolamaa jiru yookaan immoo lafti inni irra jiru Oromiyaadha. Oromoota achirra jiraatanii. Miseensonni mootummaan ergatu haa ergatu iyyuu malee ijoollee Oromooti. Gidduutti Oromootu Oromoo ajjeesaa jira kan jedhamee fi kanaafidhaan. Ijoollee Oromoon qofaatti bakkatti mootummaan ergatu hin beeku. Waraanni mootummaa waraana federaalaati. Mootummaan federaalaa mootummaa federaalaati. Siigalee? Miseensonni garuu baay'een isaanii ijoollee Oromoo ta'uu namuun beeku. Gaafa wayyaanis baay'een Oromoodha waraana keessa. Waan haaraan hin jiru. Gaafa Minilik Arsii weerarus waraanni Oromoon baay'eetu keessa buute. Waan haaraan maaltu ta'e? Sistemii sanatu sirna sanatu lola malee nama dhuunfaatu akka Oromootti ka'ee ani Oromoon loluu qaba jedhee dhaqee lolaa jira miti. Sistemii biltsiginnaatu sirna biltsiginnaatu Oromoo lolaa jira malee Oromootu Oromoo lolaa jira miti. Mootummaa Itoophiyaa kan nafxanyootaan hoogganamutu Oromoo irratti lola labse. Mootummaan Itoophiyaa Oromoodhaan hoogganamuudha namuu kana dubbataa jiru. Inni siif. Anaaf miti namuu kan jedhu akkasidhaan. Ani hin jedhu takkaa jedhee hin beeku. Fakkeenyaaf ani hin jedhu waan nan lakkooftuu ta'e malee Oromoo keessatti. Tariitii PP kan hoogganu Dr. Abiy Fa'i. Dr. Abiy Fa'i immoo Oromoo ta'uu isaanii namuu quba qabanii. Waraana Itoophiyaa kan hoogganu immoo Piraayim Ministeerii biyyattiiti inni immoo Oromoodha. Bara Minilikii jalqabee ture waan akkasii. Waraana Minilik ajajoo hafte gorgise. Qusee dinagdee. Bulchiinsi nafxanyaa isatti mul'ate asitti. Ilaalcha. Eenyummaan ilaalcha dhalachuu qofa miti. Ilaalcha ani eenyudha abbaan isaa ani eenyudha sirna kamiifan hojjedhaadha. Sanyii miti kan isitti maa jiru bara. Sanyii otoo hin ta'in sirna isa kamiif hojjetaadha. Sirni suni sirna eenyuutiidha. Eenyutu dhaabe sirna kana. Sirni siyaasaa kun eenyuuf dhaabbate? Eenyutu dhaabe? Eenyurratti dhaabbate? Maal hojjechaa jira? Bari Minilik gaafa Mallas bar takka siidaa Minilikii fi Haayile Sillaasee haaromsee boraafatee hin rafne. Mallas inni Oromoo nyaate. Innuu ni qusate, ni sodaate, ni saalfate. Bari rifeensa Teediroos, faashisti Teediroos diina ilmaan Oromoo, ilmaan Walloon tuffatanii Oromoo tuffatanii qabeenya Oromoo guddaatti baasanii biyya Ingilizii irraa fichisiisan. Oromoon haa diigamu inni jiru jedha isaan haaromsu. Oromoo dhaare warri kun. Oromoon ammatti haa diigamu moo haa jiraatu itti siidaa Minilik. Mee dhugaan itti min sodaati? Dhiibbaan inni Oromoo irraa qaqqabsiisee irraatiin ani akka Oromootti siidaa sana arguun barbaadu. Akkas isaan immoo ni haaromsu. Kanaafi eenyummaan ilaalcha dhaloota qofaa miti. Gobanaa Daachee Oromoodha. Qusee dinagdee Oromoodha. Jeneraal Abbabee Gammadaa fa'aa Oromoodha. Sitti mee irran deebi'a. Hasan Dhaammeetiin gabaa kamisee keessatti kadhaa taa'ee fannisiise Jeneraal Abbabaa Gammadaati. Oromoodha kun. Isaan iddoo kanatti isaan kan jechaadha jiranii nuti fedhii Oromoo sabaaf sablammoota biyyattii wajjin wal madaalchifne biyyi kun akka Oromoodhaaf taatutti ijaarree bushinaa sanaaf ammoo tottolfataa jirraadha kan isaan jedhan. Addi bilisummaa Oromoo akkaataa kanaatiin hojjetamoo yoommoo injifannoo yoo argate akkuma kaayyoo sakaleessa qabatee biyya kana bulchuudhaaf deemame kana wajjin wal qabate isaanis kaayyoo kana qabatoo ta'e isaanis tariitii sirriidha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo filannoon jiramoo hin jiru filannoon akkamitti ta'a dhiisnee filannoon ta'ee ni mo'ama yoo ta'e Oromoon dhugaasaa weerara Minilik dura turetti deebi'uu qabaa jedha. Inni kun naannoo kanatti nagaa buusa. Kana jechuun Affaaris dhugaasaatti deebi'uu qaba. Hadiyyaan dhugaasaatti deebi'uu qaba. Tigraayis dhugaasa bakka dhugaasaatti deebi'ee wal kabajee waliin mootummaa tokko tolfatee ijaaramee jiraachuu danda'a jedha. Gaaffiin bilisummaa referendamii duruu kaka'e waliin jiraachuu dadhabuu fi wal qixxummaan dhabamuudha. Carraa isa kana ni ilaalla. Amma nuti bar gaaffii bilisummaan dhiifne. Oromoon mirga hiree murteeffannaa isaa murteeffachuu qaba. Oromiyaan akka biyya taatutti qabdi. Biyya ta'uu qabdi. Filannoodhaaf kan akkaataa kanatti dhiyaachaa jiru. Amma garuu kana ta'uufuu piroosesiitu jira. Biyyi nagaa ta'uu qaba. Biyyi Amaaraa nagaa ta'uu qaba. Biyyi Tigraay nagaa ta'uu qaba. Itoophiyaa keessa mootummaan nagaan jiraachuu qaba.
Yoo karaa nagaati gara bilisummaatti deemta ta'e biyyi nagaa ta'uu qaba. Asirratti isaanii warra naannolee Itoophiyaa keessa jiran hunda wajjin nagaan jiraachuudhaaf jalqaba ilaalcha akka kanaa kana qabaachuu barbaachisa malee Oromiyaa qobaatti kunneen hin deemnu bor nagaa argachuu hin dandeenyudha akka isaan jedhan. Kana wajjin wal bira qabnee filannootti dhiyaatan biyyoota ollaa ta'an jechuudha naannoo Amaaraaf wajjin. Oromiyaa bilisoomsuuf dhiisuun murtee Oromooti siin jennaan. Hiree murteeffannaa Oromoo gaaf tokkoyyuu eenyu waliinuu mari'annu kun mirga Oromooti. Eenyuyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Garuu hiree murteeffannaa jechuun bilisummaa jechuu qofaa ta'uu dhiisuu danda'a. Biyya wal qixxummaan jirutti, biyya nagaan jirutti, biyya wal kabajuun jirutti uummati isa kaan irraa adda ba'uu filachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf qabsoofna nagaan akka dhufu. Bilisoomuuf bari referendamiyyuu nagaadhaan karaa nagaatti ta'a taanaan referendamiin karaa nagaa murtee uummataa ta'a taanaan bar lafti nagaa ta'uu qaba. Biyya lolaa keessatti referendamiin karaa nagaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf falmina. Lafti nagaa haa ta'u ka jennuufi Amaarris, Tigraayis, Oromiyaanis nagaa haa ta'u. Waan fedhe murteeffachuufu, waliin jiraachuufu, adda ba'uufu, dura ka dursu nagaa fi uummanni yaaddoo malee jiraachuu qaba. Nagaa kan fidu maali? Nagaa mootummaatu fida. Uummata isaa qabatee. Uummati immoo nagaa barbaada. Akkuma uummataattiif akka jaarmiyaa siyaasaatti qooda guddaa qabna. Haa ta'u dhumarratti waan jetta yoo qabatta. Dhumarratti Oromoofan jedha. Oromoof. Inni Wallaggarratti Gujiirratti lolli labsame jedhamu soba. Lolli ka labsame Oromiyaa irratti. Atsee Minilikis Oromiyaa yeroo tokkotti ittiin duulle. Atsee Teedroosis yeroo tokkotti ittiin duulle. Lafa Oromiyaa kana warri TPLF fi warri Ihaadig takkaa ittiin qaban. Darabeedhaan cabsanii qabatan. Siigalee lola Oromiyaa irratti labsame kana siinuu dabalatee anaanuu dabalatee Wallagga irratti labsame Gujii irratti labsame jennee tokkummaa Oromoo kana gara dabarsine Oromoo darabeedhaan cabsuurraa firoonti laayiniitu Gujii fi Wallagga irra jira lolli Oromiyaa irratti labsame Oromoo irratti labsame lolli kun immoo lafa isaa irraa fudhachuu fi isa gabbaarummaatti deebisuu fi siigalee kanaaf uummati Oromoo karaa nagaa lolli kun akka milkoofne akka gara mootummaan dirqamee akka gara nagaatti deebi'u taasisuuf uf qopheessuu qabaan jedha. Hayyee ulfaadha. Ulfina nabee. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya FIB irraatii qophii dirree yaadaa keenyaatiin Koloneel Gammachuu Ayyaanaa wajjin dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti fuulleffannee haasaan taasifne kanumaan kan nuti goolabnu akkuma daawwataa turtan ammoo egaa nagaan akka dhuunfaa hundi keenya gahee mataa keenya qabna waan ta'eef hiree keenyaa baannu isin jenna.